Namoonni hedduun waraanni baha giddu galeessaatti eegalamee saffisaan akka xumuramuu barbaadu. Garuu waraanni kun akkamiin xumurama? Ejjennoon namootaas bakka kanatti garaagara kan ta'u. Qaamoleen waraana kana keessatti hirmaatanii fi irra caalaa waraanni kun isaan ilaallatus dhimma kanarratti ejjennoo garaagaraa qabu. Ejjennoon isaanii kun immoo eenyu waraana kana keessaa maal barbaadaa kan jedhu irratti hundaa'a. Qaamolee waraana kana keessatti hirmaataa jiran keessaa adda duree kan taate Ameerikaadha. Ejjennoon Ameerikaa maali? Ejjennoon Ameerikaa ifatti hin beekamu. Haa ta'utii garuu dhimmooti Ameerikaa waraana kana keessatti kaasaa turte ni jira. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaan sagantaa niikuleeraa Iraan barbadeessuu yookiin fashalsuu akka barbaaddu irra deddeebiin himaa turan. Karaa biraatiin immoo Ameerikaan Iraan keessatti jijjiiramni sirnaa akka dhufus ni barbaaddi. Inni sadaffaan Ameerikaan dandeettii misaayilaa Iraan burkuteessuu barbaaddi. Haga ammaa Iraan harka hin kennanne garuu humni waraanaa ishee torban sadeessoo boombii roobaa tureen dadhabee jira. Faayila niikuleeraa Iraan ilaalchisee mariin alkallattii jaarsummaa Omaaniin Jenevaatti US fi Iraan gidduutti goraan ala darbe taa'ame jijjiirama agarsiisee ture. Omaan akka jettetti Iraan marii sanarratti hidhannoo niikuleeraa irratti yaada ishee jijjiiruuf qophii qabdi ture. Kan Iraan irratti mari'achuuf qophii hin qabne sagantaa misaayilaa ishee haquu akkasumas garee hidhattootaa baha giddu galeessaatti deeggartu kanneen akka hidhattoota Huutii Yaman keessaa fi Hizboolaa Libaanoon keessaa ture. Abjuun Waashingtanii fi michoota ishee waraanni kun kufaatii bulchiinsa ayatolaawwaniitiin ni dhumata, saffisaan karaa nagaatiin mootummaan dimokiraatawaa filamee mootummaa uummata isaa fi olloota isaatti yaaddoo hin taaneen bakka bu'aa kan jedhu ture. Garuu hanga guyyaa kanaatti mallattoon akkasii homtuu hin jiru. Hawwiin kan biraa Yuunaayitid Isteet Riippaabilikiin Islaamummaa yoo akka malee madaa'e amala isaa fooyyeffachuu, lammiilee isaa sarbuu dhiisuu fi milishoota finxaaleyyii naannichatti deeggaru dhaabuu danda'a kan jedhudha. Ammas Iraan hooggan haaraa filattee hawwiin Yuunaayitid Isteet kun dhugoomuu hin dandeenye. Ilmi Ayatolaa Alii Kameenii Mojtaaban akkuma abbaasaa kan mataa jabaatuu fi Waashingtan kan dallansiisu ta'aa jira. Daballii gatii boba'aa gariin ogguramuu ulaa Hormuuzii fi salphaatti lola kana keessaa ba'uun Ameerikaa karaan fagaachaa deemuun Ameerikaa lola baha giddu galeessaa biraa keessatti danqaa jira. Pireezidanti Tiraamp lola kana akka dhaabu waamichi itti jabaachaa deemuunsaa waan hin oolle. Sirni Teheraan keessaa kan damdamatu itti fufuu fi dura dhaabbatu taanaan Tiraamp kufaatii mataasaa malee wanti akka sababaatti dhiyeeffachuu danda'u hin jiru. Iraan. Fedhiin Iraan waraanni kun saffisaan akka xumuramuudha. Haa ta'utii garuu qondaalonni Iraan irra deddeebiin akka himaa turanitti warri Iraan harka kennachuu hin barbaadan. Waraanni kunis isaan harka kennatanii akka xumuramu fedhii isaanii miti. Hiree tarsiimawaa Tiraamp caalu akka qaban ni beeku warri Iraan. Argamni isaaniis hiree olaantummaa isaaniif kennuudha. Iraan biyyoota galoo galaanaa hundarra handaara galaanaa dheeraa qabdi. Hiree imala dooniiwwanii yaaddessuu qabdi. Boba'aan addunyaa keenyaa parsantii 20 ulaa dhiphaa Hormuz jedhamu daangaa ishee ta'e irra darba. Pireezidaanti Tiraamp biyyoonni ulaa Hormuz akka eeganii fi imala dooniiwwanii Iraan akka hin danqine waamicha godhee ture. Biyyi jala awwaattee hin turre. UK, Awurooppaa fi biyyoonni kun humna galaana isaanii achi erguun dooniiwwan daldalaa ajjabuun balaa qabaachuu akka danda'u yaaddoo qabu. Isayyuu waraana isaan hin deeggarre keessatti. Iraan waraanni akka dhaabbatu feeti. Kun immoo wabii lammata deebitee akka hin rukutamnetti waraana dhaabbatu barbaaddi. Yuunaayitid Isteetii fi Israa'el irraa beenyaa waraanaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu feeti. Haleellaawwan qilleensaatiin badiiwwan qaqqaban kan bakka buusu. Beenyaa kana akka hin arganne hin beekti. Garuu eegdonni warraaqsaa Islaamummaa damdamatanii jabina isaanii akka injifannootti ummataa fi addunyaaf mirkaneessuu fedhu. Israa'el. Biyyoota waraanni kun saffisaan akka xumuramu hin jarjarre keessaa takka Israa'elidha. Israa'el gam tokkoon fedhiinsee fedhii Ameerikaatiin walgita. Gama kaaniin immoo Israa'el addatti Iraan akka balaa yookiin yaaddoo jiraachuu fi jiraachuu dhabuutti lakkoofti. Kanaaf dandeettiin baalistikii Iraan guutumatti akka manca'u barbaaddi. Israa'el kana malees kuusaawwan misaayilotaa, wiirtuuwwan ajajaa fi to'annoo, raadaariiwwan haleellaa fi buufataaleen eegdota warraaqsa Islaamummaa barbadaa'uu akka qaban barbaaddi. Amma feetes barbadeessitu waraanni dhaabbannaan Iraan deebitee akka ijaartu ni beekti. Kanaafuu Israa'el warri Iraan deebisanii of ijaaruun balaa akka qabu akka baranis hin barbaaddi. Humni qilleensaa ishee yeroo barbaade ji'oota jidduutti deebi'ee barbadeessuu akka danda'u itti agarsiisuu feeti. Israa'el sagantaa niikuleeraa fi misaayilaa Iraan balaa jiraachuu Israa'el akka ta'etti ilaalti.
Iraan hanga waraanni kun eegalutti sagantaa kana itti turte. Indaastirii misaayilaa fi diroonii jabaa ijaarratte. Michuu ishee Raashiyaaf diroonota Shaahid 136 kan Yuukireen ittiin waraanaa turte kennaafi turte. Yuuraaneemii parsantii 60 qulqullaa'es gabbisaa turte. Kun immoo gulantaa anniisaa yuuraaneemii tajaajila siviilitiif oolu oli. Balaa lakkuu kanneentu mootummaa Netanyaahuu yaaddeessa. Biyyoota galoo galaanaa. Akka hiree ta'ee biyyoonni galoo galaanaa naannawa kanatti ollaa Iraanii fi Israa'el jiru. Waraana kana keessatti qooda fudhachuu baatanillee haleellaan qilleensaa Iraan akka malee isaan miidhee jira. Biyyoonni galoo galaanaa Saudi Arabiyaa, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait fi Oman sirna Iraaniin wal cinaa jiraachuun rakkisaa miti jedhanii yaadu ture hanga ammaatti. Waraana kanatti hirmaachuuf fedha dhabanis aarii qabu. Guyyuu diroonotaa fi misaayilotaan haleelamu. Wiixata miilanaa qofaa ministeerri ittisaa Saawudii haleellawwan qilleensaa 60 Iraan irraa dhukaafaman qolachuu ibse. Sararri diimaan darbamee jira jedhe aangawaan biyya galoo galaanaa tokko. Teeraanii fi nu gidduu wal amantaan badee jira. Kana booda hariiroon keenya isa durii ta'uu hin danda'u jedhe.